Jirra jirtu hordoftoonni chaanalii keenya har'a entrepreneurship boqonnaa sadaffaa developing a business plan yookaan immoo business plan qopheessuu yaada jedhu qabannee jirra. Warroonni chaanalii keenya faaraa taatan chaanalii keenya subscribe gochuun akeekaltan kabajaan isin gaafanna. Warroonni chaanalii keenya fiisista taatan immoo viidiyoo kana like gochuun hiriyoota keessan hedduu bira akka qaqqabu gochuu ni dandeessu. Chapterii tokkoffaaf lammaffaa keessatti entrepreneurship maayinni small business jechuun immoo kan immoo business xixiqqaa maayinni kan jedhu sirriitti ilaallee irraa amma immoo boqonnaa sadaffaa developing business plan yookaan immoo business plan qopheessuu kan jedhu kana ilaalla. Kanaaf nu wajjin turaa kan jedhu affeerraa keenya kallattimaan gara tutoriitti seena. So the concept of business plan, as you know, to start any business we have to an idea of that business, and that business idea must be articulated in a document known as a business plan. Kanaaf namni kamiyyuu business tokko eegaluudhaaf business idea yookaan immoo yaada business sana qabaachuun dirqama ta'a. Kanaaf business idea sana erga qabaanne immoo business idea sana kallattimaan gara hojiitti osoo hin geeddarin dura waraqaa irratti yookaan immoo bifa business planitiin qopheessuu danda'uu qabna jechuudha. Therefore, to start a business, first we must have an idea. Next, we must devise a business plan to guide a planning and a development. Finally, decision must be made to form ownership, to find the financial resource needed, and to decide whether to buy an existing business, start a new business, or buy a franchise. Kanaaf jalqaba yaadatu jira. Yaada sana gara business planitiin geeddarra. Gara business planii erga geeddarree booda ownership business sana form gochuu irra yookaan immoo finally decisionii kanarra ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf business tokko hojjechuudhaaf yookaan immoo form gochuudhaaf resoursiin nu barbaachisu hammami business sana business haarawaa eegallamoo yookaan immoo business ma jiru keessa involve gochuu barbaanne immoo yookaan immoo business franchise goone eegaluu dandeenya kan jedhu murteessuu danda'u qabna jechuudha. So what the meaning and the need for planning? So the key element of business is business success is a business plan. Yeah, business income you successful ta'uudha. Business plan bareedaa qabaachuun dhimma filannoo hin qabne jechuudha. So a business plan is a meticulous statement of the rationale for the business and a step-by-step explanation of how it will achieve its goals. So business plan jechuun it is meticulous statement. Yeah, xinqaaqee guddaa yookaan immoo xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu jechuudha. Biizinasii tokko hojjechuudhaaf biizinas pilaanii xiyyeeffannoo guddaatiin qopheessuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf business plan should be include an explanation of the business, evaluation of the competition, estimate the income and the expense as well as other information. It should establish a strategy for acquiring sufficient fund to keep the business going. Kanaaf business plan keessatti maaltu ka'a? Tokkoffaa waa'ee business sana ibsa gahaa kennuu qabna. Maayinni business nuti hojjechuu barbaanne kan jedhu jechuudha. Inni lammaffaa naannoo sanatti yookaan immoo business nuti hojjennu sana keessatti kompitaatir yookaan competition hin jiru moo hin jiru yoo jiraate competition hin jiru maal fakkaata kan jedhu murteessinee adda baasuun nurraa eegamuu danda'a. Inni itti aanu immoo income nuti generate goonuu fi baasii nuti baafnu akkami kan jedhu wal madaalaa adeemuu qaba. Inni itti aanu immoo strategy fund itti argannu yookaan immoo fundraise itti goonu fi business sana yeroo dheeraa ittiin adeemsifnu xiyyeeffannoo keessa galchuun nurraa eegama jechuudha.
So this planning is really nothing more than decision making, that is deciding what to do, how to do it and when to do it. Kanaaf planning keessatti maal hojjechuu akka qabnu, maal hojjenna, akkamitti hojjennaa fi yoom hojjenna kan jedhu sirriitti business plan sanarra kaa'uu qabna. Kanaaf it allows to crystallize an idea, to think through the problem they will face and before they have to cope with them. And it allows a set aims and objective and thereby set the performance standard. And the immediate importance is act as a vehicle to extract a finance. Kanaaf business plan kuni wantoota gurguddoodhaaf hedduudhaaf nu fayyadu. Tokkoffaa ideyaan sun akka lafa qabatu yookaan crystallize akka ta'uuf. Inni lammaffaa problemiin jiru maa inni problemi sana akkamitti koppu gochuu dandeenya yookaan immoo dandamanii darbuu dandeenya. Maaliif problem free business hin jiru yookaan risk free business hin jiru waan ta'eef riskiin jiru maa inni riski sana immoo akkamitti overcome gochuu dandeenya kan jedhu beekuun nurra jira. Inni biraa kaayyoo fi galmi nuti geenyu eessa performansiin state ta'e immoo maaltu jira, standardiin immoo kaa'ame maaltu jira kan jedhu sirriitti murteessinee beekuu qabna. Inni biraa immediate importance isaa inni guddaan akka daandii faayinaansii ittiin argannu nu fayyada jechuudha. Maaliif dhaabbanni tokko tokko dhaabbanni faayinaansii yookaan maallaqa nu kennu yeroo hunda business pilaanii akka qopheessinu nu ajaja jechuudha. Business pilaanii keenya ilaalee sana booda olii keessa argachuu kan dandeenyu jechuudha. So why a business plan? Business planning maaliif barbaachisa? It forces the prospective company to systematically think through their business and make it powerful focus. Kanaaf humna nu kenna jechuudha. Fookasii guddaa akka qabaannu humna nu ta'a jechuudha business planning qabaachuun. To give an overview, what resource and capability will be needed and show where there are important gaps. Maa inni resource nuti qabnu, dandeettii nuti qabnu maa inni, gaappii nuti qabnu immoo maa inni kan jedhu clearly kan nuun agarsiisuu danda'u business planning kana jechuudha. Serve as a communication tool for various stakeholders. Madda communication ta'uu danda'a fakkeenyaaf. Finance department yookaan warroota baankii fakkeenyaaf yoo deemne yookaan loan department wajjin akka communication tool itti nu fayyaduu danda'a jechuudha. Business planning bareeda qabda taanaan finance gochuudhaaf inni shakkiin qaban jechuudha. Stimulate the real case and forms a basis for realization of the business idea. The purpose and the importance of the business plan. The idea of the business plan is hardly new. It used to know the potential market for the product and service, the potential cost of satisfying that market, the potential pitfall in organizing operation, and the early signal of progress or setback. Kanaaf business planning tokko yookaan business planning tokko dhaabbata tokkodhaaf wantoota gurguddoo kanneen nu fayyada. Tokkoffaa marketiin nuti yookaan productiin nuti qabnu maa inni yookaan serviisiin nuti kennuu dandeenyu maa inni kan jedhu. Inni lammaffaa cost yookaan gatiin marketii sana satisfy gochuuf baafnu hammami, hanqinni yoo jiraate fakkeenyaaf hudhaaleen garaagaraa jiran maal ta'uu danda'u opereeshinii sana keessatti, akkasumas difficultiin garaagaraa kan mul'atu yoo ta'e forecast gochuudhaafis business planning kuni nu fayyada jechuudha. So a big business have a long been turning out business plan yearly by the thousands, especially for marketing new product, buying existing business or expanding globally. And in fact, outside pressure now force entrepreneurs to develop their business on paper before investing time and money in venture that may be little chance of success. Yeroo baay'ee idea waan qabnu yookaan business idea waan qabnu kallattii mangara hojiitti akka seennu seerriyyuu nu naayyamu jechuudha. Kanaaf business planning develop ta'e tokko waraqaa irratti kan develop ta'e tokko qabaachuu qabna. So the pressure flow mainly from creditors and investors, the people the entrepreneur must approach for money. Yeroo baay'ee akkuma reefu dubban baankonni yookaan immoo investoroonni garaagaraa maallaqa isaanii nuuf invest gochuudhaaf business plan keenya sana sirriitti check gochuun isaanirraa eegamuu danda'a jechuudha. Kanaaf business plan qopheessuun waa hedduudhaaf nu fayyaduu danda'a jechuudha. So entrepreneur get benefited because of the business plan, make them better appreciate and make them understand about what it will take to be succeed. Entrepreneur tokko business plan bareedaa qopheesse jechuun 50% of dalagaa sana fixeera jechuudha. Maaliif maal akka dalagu akkamitti akka dalagu hunda isaa galma inni ga'uu barbaadu hunda achirra ta'ee jira waan ta'eef gara lafaa buusuun irra akka So investor and creditors such as bank, supplier also benefit because of the business plan give them better information which to decide whether to help the entrepreneur with finance or not. The entrepreneurs, employees in particular, may use the business plan as a blueprint for harvesting their energies for years to come. Entrepreneur tokko hojjettoota garaagaraa ramadee hojii sana hojjechiisuudhaaf akka blueprint itti kan fayyadamu business plan kana.
The preparation of the parts of the business plan. In short, a business plan should answer such questions. Business planning gaafilee akkana deebisuu danda'a. Tokkoffaa, what do I want? Maaliin barbaada? And what I am capable of doing? Maaliin hojjechuu danda'a? What are the most workable way of achieving my goals? Yes, karaa kamiiniin yookaan immoo karaan bestiin kaayyoo kiyya galma ga'uu danda'uun karaa kamiin? What I expect in the future? Gara fuulduraa hoo maaliin eega? Kan jedhu kanneen deebisuu ni danda'a jechuudha business planning tokko. Who reads a business plan? Business planning kan kee eenyutu dubbisuu danda'a yookaan eenyutu itti fayyadamuu danda'a? Kan jedhu ilaallatu. Fakkeenyaaf internal audience and maanni kan isaan barbaadan. What are they looking for? Fakkeenyaaf company founders and the internal management team need your business plan. They write a business plan, able to go through every aspect of the business plan. Rank and file employees. Look for clear description of what the entrepreneurial venture intended to achieve. Make sure that they are doing things consistent with the objective. Board of Directors establish performance standard. Isaan kanneen kun business planning kan kee karaa adda addaatiin itti fayyadamuu danda'u jechuudha. External audience kan jennu kanneen akka potential investors. Investoroonni garaagaraa evidence for strengths of the business opportunity. Carraan businessii yookaan plaanii sun qabu maayini. Quality of management. Information on return on investment. Yoo invest goone maayini bu'aan argatu kan jedhu irraa argatu jechuudha. Potential banker fakkeenyaaf. Interest on how and when the money loaned to the startup to be repaid. Collateral available to secure the loan. Yeah. Baankonni yeroo baay'ee namichi kun mallaqa kana osoo kenninee fi hojii kana hojjetee yoomnu deebisuu danda'a kan jedhu beeku. Yookaan immoo bu'aan hojiin suni bu'aa qaba moo bu'aan qabu. Namichi kun kasaaree mallaqa keenya nu deebisa moo bu'aa buusatee mallaqa keenya nu deebisa moo yookaan kasaaree magaalaa keessaa baa kan jedhu beekuudhaaf potential bankariin irraa fayyadamu jechuudha. Potential alliance partner and major customers are reluctant to go business with unknown company. A convincing business plan can help leaser their doubt. Yeah, shakkii garaagaraa hambisuufis ni fayyada jechuudha business planning tokko. So business planning tokko bifa kamiin qophaa'a? Outline isaa maal fakkaata? Kuni namoota hundaafuu ni fayyada. Namoonni hojii garaagaraa hojjechuu barbaadan, hojii ofii uumachuu barbaadan gabaabumatti business planning qopheessuun sinirra eegama waan ta'eef bakka kanatti sirriitti xiyyeeffannoo kennuu qabdu jechuudha. Kanaaf cover page qaba business planning tokko. Table of content qaba. Executive summary qaba. Executive summary irratti maaltu barreeffama? Fakkeenyaaf the opportunity, the problem to solve and the need to be filled. Maalin opportunity jiru maayinni business planning kan keetiin maal deebisuu barbaadda, rakkoo akkamii furuu barbaadda kan jedhu kaa'amuu qaba. The description of the business, maayinni business how propose the business solve the problem or fill the need. The competitive advantage, description of the business model, maayinni advantage in business kana kan jiran irraa jechuudha. The market, the target market, the management team, the financial projection, the amount of capital needed, and what the capital will be used for. If the plan is going to the potential investor, ganna mallaqa ammamtu nu barbaachisa kan jedhu clearly business plan sanarra kaa'amee jira jechuudha. Partiin lammaffaa the business plan have an opportunity gaafa jennu problem to be solved sirriitti kaa'ameera jira. Description of the business gaafa jennu how the proposed business solve the problem, brief company history in the background. And the company mission and objective. Objective in isaa maayini, mission in isaa maayini, history, background in isaa maal fakkaata kan jedhu sirriitti kaa'amuu qaba jechuudha. The other one is competitive advantage, meaning description of the business model and how the business will create sustainable competitive advantage. Description of the business model in isaa maayini, advantage in isaa immoo maayini, itti fufiinsa qabaa moo yeroo gabaabaa keessatti hojjeta kan jedhu sirriitti kaa'uu qabna jechuudha. So isaan kanneen deeply barreeffamee taa'uu qaba jechuudha. Barreeffamee taa'uu qaba. The other one is management team. So the management experience, management ability, technical experience, yes, number of board of directors, composition of the board, key professional service providers, law firm, accounting firm, the business consultant. Dhaabbata kana sirriitti ilaalu jechuudha. Management team isaa maal fakkaata, experience isaanii maayinni, number of board of directors meeqa qaba kan jedhu sirriitti. Professionalism isaanii immoo maal fakkaata, abbaa seeraa qaba, accountantii qaba, business consultancy qaba. Sirriitti ilaalamuu danda'a jechuudha. Company structure, intellectual property, ownership, organizational structure, organizational chart, description of organizational structure, legal structure like legal form of organization, ownership structure of the business, intellectual property like patent, trademark, copyright applied for the. Kana hundatu ilaalama jechuudha. Business planning tokko structure isaa maal fakkaata, intellectual property isaa, patentii qaba, trademark qaba, copyright isaa kan eegamedha. Kanneen jedhan kana hunda kan guuttate ta'uu qaba jechuudha business planning tokko.
Inni itti aanu industrial analysis dha. An industry trends, industry size, industry attractiveness or growth or mature or decline, profit potential. Sannan kunniin ilaalamu. Industry analysis gaafa jennu maal jechuu keenya industry'n suni size'n isaa, attractiveness isaa hammamii, growth maturity decline isaa, profit'n inni argamsiisuu danda'u maal ta'uu danda'a. Market target'n keenya eenyu isaa? Description of market target, competitive position within target market, competitive analysis hojjechuu qaba. Eenyu fa'a competitorri keenya isaan sana mo'achuudhaaf maali product'n keenya maal dabalatee dhufeera kan jedhu sirriitti kaa'uu qabna. Inni itti aanu marketing planning, product visibility and strategy, especially product strategy, concept testing and usability testing, pricing strategy, channel of distribution, promotion, advertisement. Yes, akkam goon visibility isaa maal fakkaata, strategy nuti qabannee dhufne maal inni gabaabumatti market sana dominate gochuudhaaf strategy nuti qabnu maal kan jedhu product strategy, concept strategy fi usability testing hojjechuu, pricing strategy keenya maal inni cost akkamitti price baaf, channel of distribution nuti fayyadamnu maal, promotion keenya maal inni radioodhaan immoo TVdhaan immoo kallattiimaan namoota fayyadamanii yookaan immoo direct promotion fayyadamna, advertisement keenya kan jedhu hunda sirriitti explain gochuu danda'u qaba business planning tokko. Operational plan, method of production or service delivery, availability of qualified labor pools, partnership types and the purpose of partnership yoo qaban, typing partnership suni maal inni, kaayyoon isaa hoo maal kan jedhu, quality control qabaachuu qaba, customer support qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf business plan tokko qopheessuudhaaf ulaagaalee akkana kanneen xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna. Financial planning keenya eessa, capital keenya meeqa, hammam barbaada, eessa argata. So capital requirement in coming 3 to 5 years goota 3 haga 5 gidduutti capital nu barbaachisu meeqa, eessas arganna. Source of funding keenya eenyu. Overview of financial projection, income statement, cash flow projection, balance sheet, payback, exit strategy. For example, if there is a plan to go for a potential investors, critical risk factors warroota ta'an, management, marketing, financial, operation risk, intellectual property, infringement, and other risk has to be highlighted in the document. Kanaaf forecast goonillee ta'u duruma business plan keenya keessatti deeply kaa'uu danda'uu qabna jechuudha. Riskiin nu mudatuu danda'u maa inni, financial planning keenya maa gosa 3 haga 5 financing nuti qabnu hammami kan jedhu financial projectionii, income statement, cash flow statement, balance sheet, payback, exit strategy hunda isaa kaa'utu nurraa eegamaa jechuudha business plan keenya irratti. The last one is maybe appendix. In appendix there is supporting document, for example resume of founders and the key employees. Namichi abbaan kaampaanii suni experience inni qabu maa inni, muuxannoon inni qabu maa inni. Kanaaf bibliographiin isaa resume yookaan immoo CV'n isaa kaa'amuu qaba. Inni itti aanu picture of product prototype. Productiin keenya pictureedhaan maal fakkaata kan jedhu shortly gabaabumatti image isaa kaa'uu danda'uu qabna. Other document like patent, copyright, trademark, certificate garagaraa yoo qabaanne, trademark yoo ta'e yoo qabaanne certificate isaa achirratti maxxansuudhaan business plan keenya kaa'uu nurraa kan eegamudha jechuudha. Kanaaf business plan gaafa qopheessinu isaannan kanneen hunda isaanii xiyyeeffannaa keessa yoo galchine malee business plan keenya gatii dhaba jechuudha. Suggested step in developing a business plan. The first one is make the commitment to go into the business for yourself. Kanaaf business plan qopheessuudhaaf step hundi nuti follow goonu yookaan immoo maal fakkaatu, suggestion hin jiru maal fakkaata kan jedhu ilaalla jechuudha. Tokkoffaa commitmentii qabaachuudha. Businessii ofii uummachuudhaaf commitmentii qabaachuun step isa jalqabaa. Inni lammaffaa analyze your strengths and weakness, paying special attention to your business experience, business education, the desire that is why should I be in a business for myself. Kanaaf ciminaa fi laafina keenya sirriitti xiinxallee biizinasii uumuun maaliif akka nu barbaachisuu fi ekspiriyaansiin biizinasii irratti qabnu maal fakkaata, barnoonni keenya immoo hammam nu adeemsisuu danda'a kan jedhu, biizinasii uummachuun maaliif na barbaachisa kan jedhu deebii kennuu danda'uu qabna jechuudha. Should the product a service that's the best fit your strengths and desire. Fedhii kan kee fi
kaayyoo kan kee kan galmaansi ga'uu danda'u product yookaan service ati qabdu kami kan filachuu qabda jechuudha. Filachuu qabda. Fakkeenyaaf one need will be product or service fail. Maaliin ani fiil gochuu barbaada? Gaaffiin jiru maaliin? Maarkeetii tokko irratti, magaalaa tokko irratti yookaan naannoo tokko irratti hanqinni jiru wanti barbaadamu maaliin? Uummanni maal barbaada kan jedhu beekuun sirra jira. Product sana filachuu danda'u qabda. Doing the don't of products or service to customer. Kanatu hojjechuu qabuu fi kan hin hojjenne immoo maaliin? Kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha dafnee. Tajaajilawwan market research garagaraa market irratti hojjechuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf description of a market to be served. The market size segment. Agami bal'inni isaa sizing. Product ni keenya maallaqa irratti dominansiin inni qabu hamma barbaadamsi isaa jechuudha. Market trend wanni barame magaalaan manni barbaadu maayini. Customer keenya eessa fatti argamu type fi location isaanii. Competition strengths and the weakness of your competitors. Magaalaan kamiyyuu competition qaba waan ta'eef competitorri kiyya eenyu ciminni isaa fi dadhabinni isaa immoo maal fakkaata kan jedhu beekuu sirra jira. Sales forecast. Yes, future isaa forecast gochuu danda'u qabda. Product keetiif. Inni bira plaanii baasuudha marketing plan. Overall marketing strategy. Channel of distribution. Yes, channel of distribution keema inni maal fayyadamtee distribute goota product kee. Personal selling, advertising and promotion, pricing strategy keema service and warranty policy kee homaa inni kan jedhu. Marketing plan jalatti isaanan kanneen hammachuu danda'u qabna jechuudha. Tajaajilawwan operation gaafa jennu eessatti hojjenna location keenya facility raw material nu barbaachisu moomaayil inventory control keenya quality control production control staffing research and development isaanan hunda articulate gootee deeply barreessuu danda'u qabda yookaan adda baasuu qabda jechuudha. Organizing the management, legal form of the business, seera qabeessummaa business sana akkamitti goota, memorandum of association, yes, and also the legislation for your company also there, and managerial organization roles and relationship, key management personnel, board of directors, so they can be written in the organization and the management. Non-financial plan, so initial financial requirements, kaa'umsaaf kaapitaalii na barbaachisu meeqa. Profit yookaan loss forecast. Profit an argadhu yookaan bu'aan an argadhu hammam ta'uu danda'a. Kisaarri yoo dhufe immoo hammamiin kasaaruu danda'a kan jedhu forecast gochuu danda'u qabda. Cash flow forecasting, break even analysis. Yes, break even analysis jechuun hojii tokko yoo hojjedhu keenyaaf osoo bu'aan argadhu baadhes tirfii yookaan immoo tirfiin jiraachuu osoo baate iyyuu maallaqa ka'umsa yookaan waannaa sana dhabuun qabu. Is the place where the profit is zero profit bakka jennu kana jechuudha. Zero profit or normal profit bakka jennu. Maallaqa fakkeenyaaf 300 invest kan gootu yoo ta'e profit homaatu yoo argachuu baannaan 300 si harkatti hafuu qaba jechuudha. That is known as break even analysis hojjechuu qabda. Projected source of fund isaan argadha. Hiriyyarra ta'inna laata. Mortgage property, family, personal saving, bank loans isaan kanneen check goota. And the project gochuu danda'u qabda bakka maallaqa itti argattu jechuudha. Projected balance sheet, risk and the contingency plans, write a letter summarizing your business plan, stressing its purpose and its promise. Kaayyoon kiyya maayinni promisin isaa immoo fuuldureen isaa maal fakkaata kan jedhu sirriitti barreessuu danda'u qabna jechuudha business plan keenya irratti. So when it comes to the basic outline for the preparing the business plan, as we mentioned before, this one is executive summary. Executive summary simply present a believable snapshot of the problem, market, the solution, and the candid assessment of the risk and the reward of the proposed business. Kuni gabaabumatti executive summary jechuun waa'ee business plan keenya guutumaan guututti peejii tokko irratti summarize goonee xumuru jechuudha akkuma researchii abstract jedhu sana jechuudha. Kanaaf achirratti maaltu jira walumaa galatti probleemii nuti solve gochuu barbaanne maayinni maarkeetii nuti fayyadamnu maayinni dhumarratti profitii nuti generate gochuu dandeenyu immoo maal fakkaata kan jedhu achirratti gabaabsinee barreessuu danda'u qaba. Inni itti aanuu general company description profile of the overall company location fi goal isaa eessatti argama maal fakkaata kaayyoon isaa immoo maayinni productive service inni qabu maayinni maal qaba maal serve gochuu barbaanna kan jedhu market planning keenya immoo maayinni. Contain assessment of product or service demand and an overview of how the company will develop a competitive advantage and sell and promote this product or services kan jedhu market planning
sirrii ta'e kaa'uun nurraa eegama. Inni ta'u management planning, explain who will manage the company. Eenyutu company manage godha? Hammam kaffalamaaf? And how the company will be structured. Organization structuring isaa maal fakkaata? Operational plan baasuu qabna. Define manufacturing, labor requirement, how supply will be obtained. Financial plan. Summarize the detailed company financial need and how will they meet. And appendix contain a key manager resume, short summary, product information, market research and technical reports. Isheen kuni karaa gabaabatiin waa'ee business plaanii bal'aa tokko gabaabsinee akkaataa itti ibsuu dandeenyudha jechuudha. Kanaafuu thank you very much. Chapter sadaffaa finneerra warroonni channel keenyaaf haaraa taatan ammas akkuma duraan dubban subscribe osoo godhin ba'uun isinirraa eegamu. Warroonni channel keenyaaf haaraa ta'an immoo story kana like gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka ga'u qaqqabsiisuu danda'u qabda jechuudha. Naaf chapter afuraffaarratti haasawwan arginutti guddaa galatooma. Thank you very much.